Dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunkaasi faana turu'ane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti liyyuu haayiliin Amaaraa uummata nagaa irratti dhukaasa banee jiraachuun beekame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Walloo keessatti liyyuu haayiliin Amaaraa uummata nagaa irratti dhukaasa bane. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti liyyuu haayiliin Amaaraa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun namoota hedduu qabanii akka ukkaamsan jiraattonni madda nageenyatti himani. Kaleessa galgalaan artummaa fursee kan taate caffaa garboota keessaa nama tokko yoo ajjeesan namoota hedduu ukkaamsanii jiru. Caffaa ganda garboota keessaa namoonni ukkaanfamanii asiin isaanii dhabame kan ammaaf maqaan nu gahe Mohammed Ahmed, Aliyyi Ahmed, Abduu Ahmed, Ibrahim Aliyyi, Suleymaan namoota jedhamanidha. Namoonni qabaman kun hedduu yoo ta'an kan ammaaf maqaan nu gahe isaan kana qofa yoo ta'u nama maqaan isaa Usee fi Muhee Husseen kan jedhaman meeshaa yookaan qawwee irraa akka saaman dubbatu maddi keenya. Akka maddi keenya kun jedhutti liyyuu haayiliin Amaaraa kun yeroo darbe jaarsolii Amaaraa qabatee dhufe gandoota kana saawwan yookaan loon saamanii yoo deeman Oromoon gandoota kana keessa jiraatan ganda kana gadhiisuu qaban jechuun dubbatee ture. Liyyuu haayiliin kun yeroo ammaa kana jecha jaarsoliin Amaaraa jedhan sana galmaan ga'uuf dhufan jedhu maddi keenya madda nageenyatti hime. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo gandoota akka garboota Waanbee, Bishee, Diimtoo, Luxxee fi kan kana fakkaatan keessaa dheessuun gandi duwwatti akka hafee jiru dubbatu jiraattonni. Hospitaalli Xuqur Ambassaa Madoo waraana faashistii Abiyyi Ahmadiin guutamee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Hospitaalli Xuqur Ambassaa Madoo waraana Bilxiginnaatiin guutamee jira. Hospitaalli Xuqur Ambassaa Madoo waraana Bilxiginnaatiin guutamee jiraachuun dhaga'ame. Hospitaalli kun ajaja ministeera fayyaa irraa fudhateen dhibamtoota yaala irra turan hedduu gara kutaa tokkootti walitti qabuun kutaalee ciisichaa yaala duwwaa gochaa jira. Hospitaalli kun kan namoonni hedduun godinoota fi aanaalee hedduu irraa dhufanii itti fayyadaman yoo ta'u, yeroo ammaa kana hospitaalichi Madoo waraana Bilxiginnaatiin waan guutameef namoonni hedduun kan godinoota fagoo irraa dhufan karaa yaallataniin dhabanii rakkachaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akka maddi keenya gabaasanuuf laata jedhutti hospitaalichi waraana mootummaan guutuu irraan kan ka'e iddoo ciisichaa fi doktoroonni hanqachaa jiru jechuun dubbatu. Namoonni hedduun kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti yeroo darbe dirooniin dhahamu yookaan rukutamuun ni yaaddatama. Akka jiraatan godina Walloo hospitaala Xuqur Ambassaa jiru tokko jedhutti namoonni hedduun osoo yaala hin xumuratin sababii waraanni mootummaa guuteen hospitaalicha irraa baafamaa jiru jechuun dubbatu maddi keenya kun. Maatiin ijoollee waraana deemtee jirtu bakkoota garaagaraa irraa dhufuun wayii asii dhufanii jechuun hospitaala Xuqur Ambassaa kana keessa deemuun nama isaanii barbaadaa akka jiran madda keenya irraa qulqulleeffannee jirra. Mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad bakkoota hedduutti waraana labsaa yeroo waraanni isaa dhahame yookaan rukutame hospitaala godinoota adda addaa keessatti galchuun hawaasni bakka hedduutti karaa yaala argatuun dhabaa jiraachuu madda keenya irraa qulqulleeffannee jirra. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa abbootiin gadaa kaarrayyuu humnoota mootummaan ajjeefaman jedhe. Bal'ina isaa dabalataan Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa abbootiin gadaa kaarrayyuu humnoota mootummaan ajjeefaman jedhe. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qorannoo isaa jalqaba dhimma ajjeechaa jiila abbaa gadaa kaarrayyuu irratti baasen abbaa gadaa kaarrayyuu dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaan ajjeefamani jedhe. Qaamoleen bulchiinsaa fi nageenya yaa'a gadaa kaarrayyuu irratti ajjeechaa raawwatan yakki isaanii qixa sirrii ta'een qoratamee seeraan gaafatamuu qabus jedhe. Maatiin namoonni jalaa du'anii fi kanneen qaama miidhaman beenyaa isaaniif malu argachuu qabus jedheera. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma dura ajjeechaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo ta'uu himee ture. Haa ta'u malee qondaalli olaanaa fi miseensi paarlaamaa ajjeechaan kun qaamolee mootummaan raawwatu saaxilee jira.
Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa kalakkoofsa Habashaatti sadaasa 22 bara 2014 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalletti bakka gadaan Michillee Karrayyuu qubatee jirutti haleellaa irra ga'e namoonni hedduun du'uu fi kaan madaa'uu eeruu isa ga'eerraa ka'uun qorannoo gaggeessuu akka eegale hime. Koomishiniin kun muddee 7 hanga 12 bara 2014 bakka haleellaan itti mudatetti argamuun miidhamtoota kanneen ijaan arganii fi maatii warra ajjeefamanii gaafachuun qorannoo gaggeessuu hime. Sadaasa 21 bara 2014 qaamoleen nageenyaa gandoota aanaa Fantaallee daawwatanii osoo gara Finfinnee deebi'aa jiranii bakka Haaroo Qarsaa jedhamutti guyyaa keessaa sa'aatii 8 irratti qaamolee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleelamuu adda baasuu ibse. Koomishiniin kun haleellaa kanaan miseensonni poolisii 11 du'uu fi 7 kan caalan ammoo madaa'uu kan ibse. Koomishiniin kun dhumaatiin yaa'a gadaa Karrayyuu kana hordofee mudate jedhe. Sadaasa 22 bara 2014 qaamoleen nageenyaa madda rakkoo mudatee sakattaa'u gara Karrayyuutti deebi'anii guyyaa keessaa sa'aatii 6 irratti bakka yaa'i gadaa Michillee qubatee jiru ganda Xuuxiitti iddoo addaa Deediitti jedhamtuun ga'uun warra gadaa keessaa namoota 39 to'achuu kanneen ijaan argan irraa iyyaafachuu ibse. Koomishiniin kun ibsa amajjii 25 bara 2014 baase keessatti miseensota gadaa gara bosonaa cabbii aanolee geeffaman keessaa 14 rasaasan akka ajjeefaman ibsee ture. Namoonni ajjeefaman abbaa gadaa Kadir Hawaas boruu Fantaallee boruu Qumbii Gurraachaa yookaan Qaalluu Bullaa Fantaallee Roobaa Hawaas boruu Godaanaa Jiloo Daadi'oo Bulaagaa Borraa'uu Jiloo Diidoo fi boruu Jiloo kanneen jedhaman dabalatee walumaa galatti namoonni 14 ta'uu ibse. Namoonni kunneen lafarra akka ciisan erga dirqisiifamanii booda rasaasan ajjeefamuu fi namoonni 2 ammoo fiiganii akka jalaa miliqan kanneen ijaan argan irraa odeeffachuu ibse. Koomishinichi poolisoonni erga namoota ajjeesanii booda reenfa waan dhowwataniif bakkeetti kan dhoowwe kaan ammoo bineensi nyaachuu kanneen boodarra reenfa namoota kaasanii awwaalan irraa dhaga'uu simeera. Namoonni kunneen dugda gombifamanii mataa fi duuban rasaasan rukutamuu mallattoon akka agarsiisus ibseera. Koomishiniin kun yaada gadaa keessaa namoota 39 qaamoleen nageenyaa mootummaa guyyaa sana qaban keessaa 23 achi buuteen isaanii dhabamee erga ture. Torbaan 2 booda reenfi miseensa gadaa Jiloo Borraayyuu jedhamaniin maatiidhaaf kenname. Reenfa kana kan kenne poolisoota mooraa humna addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Moojoo yoo ta'an qaamni nama kana akkaan tumamee mataan babbaqaqee akka ajjeefame maatirraa dhagahuu ibse. Koomishiniin kun miseensonni gadaa Karrayyuu kaan ammoo torbeewwan muraasa booda mana hidhaatii gadi dhiifaman. Akka koomishiniin kun jedhutti koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa miseensonni gadaa Karrayyuu 14 bakka humnoonni nageenya fi bulchitoonni naannawa sanaa jiranitti seeraan ala haala suukanneessan poolisootaan ajjeefamuu ragaa amansiisaa qabaachuu ibseera. Miseensota humnaan ugguramanii harka poolisootaa turan keessaa namni tokko osoo mooraa humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti to'annoo jala jiru haala suukanneessaa fi karaa seeraan ala ta'een ajjeefamuus ragaa amansiisaa qabaachuu himee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo injifannoo galmeessee jiraachuu beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo injifannoo galmeessee jiraachuu beeksise. Abdiif gaachanni uummata Oromoo waboo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo karooraaf sagantaa diina dursuu waraana mootummaa PP kan maqaa duulaatiin saganteeffattee ciistu irratti guyyaa 30 takka bara 2022 halkan keessa dhukaasa baneen kaampii godina Gujii Bahaa magaalaa Nagellee Boorana irratti tarkaanfii ciccimoo fudhateen hedduu ajjeese hedduu isaanii madeessuu fi akkasumas meeshaalee garaagaraa hedduu kaampiilee keessa ari'uun boojuu isaa maddeen keenyarraa mirkaneeffannee jirra.
haaluma kanaan Cibraan Sooddoon Booroo lola osoo addaan hin kutin gurraan dhala tokko bara 2022 ganama sa'aatii 12 irraa kaasee haga ammaatti Cibraan Sooddoon Booroo karaa Nagallee Booranaatiin karaa ganda simmintootii fi karaa laga guulatiin ibidda diinatti golaa kan ture yoo ta'u lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Sooddoon Booroon injifannoo cululuqaa galmeessee jira. karaa laga guulatiinis 10 ajjeese 19 yoo madeessu karaa magaalaa Nagellee Booranaa yookaan Gobichaatiin ammoo lola cimaa taasiseen Cibraan Sooddoon Booroon injifannoo boonsaa galmeessu Nukeelee diinaa tiksitoota impaayera Itoophiyaa 22 ajjeesuun 27 ol ammoo madeessuun adabee jira. haaluma kanaan karaa simmintootiinis leencichi Sooddoon Booroo 7 ajjeese 10 madeessuun injifannoo cululuqaa galmeesse. walumaa galatti Cibraan Sooddoon Booroo lola kana irratti wal guurte waraanni bilxiginnaa kan 40 ol ajjeese 56 oli madoon adabe yoo ta'u madoon waraana bilxiginnaa kun hospitaala Nagellee Booranaa guutuun uummanni bakka tajaajila fayyaa itti argatu dhabe rakkachaa akka jirutti dubbatama. akkasumas Cibraan Sooddoon Booroo karooraaf sagantaa diina kan lafoota duraa waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Sooddoon Booroo to'atee jiru deebisnuu qabna jechuun fashaleessu abjuu godhee hambisee jira. haga ammaatti lolli karaa sadaniin kan deemaa jirudha. oduma wal fakkaatu Woboos zoonii kibbaa qurraan dhala tokko bara 2022 irreef gaachanni uummata Oromoo godina Gujii lixaa aanaa carraa ganda gurraachoo keessatti waraana shiftaa PP uummata dararuuf gochoota akka mana uummataa gubuuf qabeenya barbadeessuuf deemtu irratti Woboon lola laalessaa fudhateen 9 battalumatti yoo ajjeesu 7 ammoo madoo damdammi hin qabneen adabee jira. gama meeshaatiin EKM 2 fi uffataalee garaagaraa galii qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jirtu. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. qophiilee madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.